barbaadu. Abbaan na jalaa tuqame sun jechuudha. Abbaan isaa bade ijoollee. Kottee san caccabseetu jechuudha. Naguma maanyaa fayyumaa hin jaan. Kanaafuu itaaleen akkana jalaa hin tuqamne inni lama. Ashama kabajamtoota hordoftoota diditti Dida Tube akkam jirtan fayyaa jirtanii har'a kubaa kiyya dhufne obboleewwan kiyya na cinaa bitaanti yana dhuftee jirti lafee kiyyarraa buqqaatee na jalaa baddee turte lafee bitaati ofitti gaddeeffadhee jira kabajamtoota hordoftoota Dida Tube akkam jirtan fayyaa jirtanii nageenyi waaqayyoo bakkuma jirtanitti isin bira haadhoo jechaa ta'u har'a isin bira dhufeetan jira. Wanta egaa kabajamtoota hordoftoota Dida Tube akkam jirtanii nagaa keessanii ani nagaa galata waaqaa kinoo isin dhufeera. Badde dhugaa dubbachuudhaaf komentii nan dubbisaa yeroo tokko komentii keessanii argeera akkana yaaddan isinillee natti himtaniirtanii anillee baay'ee isin yaade mee egaa akkam jirtanii nagaa keessanii ani nagaa galata waaqaa kinoo ani jira. Egaa akkuma argaa jirtanii lafeen bitaatiyyaa inni cinaa jirti. Gaazexaa dubbistamoo maayillee? Gaazexaa lafee bitaatiyyaa miti ade lakki itu lakki maana qaanessita. Didittiin beekumsa baay'ee qabdi sammuu baay'ee qabdi of keessatti jechuudha. Wanti baay'ee qabdi. Kanaaf gaazexeessaa fakkaatanaan jette. Obboleewwan kiyya akkam jirtan? Nagaa jirtanii nageenyi waaqayyoo tulluurra qaareetu bakkuma jirtanitti isin biraa ga'u isin hin jedha kan tole kee qophiin addaa har'a qabadhee dhufee jira qophiin addaa kun maalidha waa'uma keenya community irratti gaaffii addaa kabajamtoonni kiyya jaalatamtoonni qashtoonni kiyya gaaffii addaa nu gaafatanii jiranii gaaffii kan isiniif jechuudha macalaasudha ka isinii deebisu mitire bareedduu kiyya sanaan duratti obboleewwan kiyya isin hunduu YouTube kiyya gochuudhaan akka maatii kiyya taatan jechuudha. Kana jechuun maal jechuudha? Subscribe fi share like akka gootan isin jedha obboleewwan kiyya. Akka mitire bareedduuti. Maaliif badde isin jechaa jiranii? Iftee jirta kan. Qaqalliiti. Jechuun isinitti mee jira yaada. Samuun jiru. Anamus dhufeera. Nandeebee deema. Nandeebee deema. Tole. Maali kun bushaan akkana? Didaan amma gammadee akkan deemu yaa beeku yaa dhiisuun beeku garuu ani deebi'ee nan deema. Nandeebee kottee kee jechuudha. Wadaroodhaan luka ishee hidheete jechuudha sibiila irratti dumbulloo asiin deemtu. Asin deemtu sin qabadha amma. Maal deemee rakkoon qabu kan jedhe sii miti? Miidiyaan dubbatu waliin dubbannu waa'ee kanama ani rabbi kana qallee qoosa akkanaa dhaabe. Isa guddaa. Deebi'eetan deemanaan jette maali kun bilginnaan akkanaa obboleewwan kiyya nama dabban. Tole ka gaaffii obboleewwan kiyya gaafatan asirra jiranii tole ka kara gaaffitti gadaa deebinu Feeraati Joon jedhamti baga nagaan abbaa manaa fi daawwattoota keessaniif baga dhufte itaalem gaaffii tokkoon qaba. Mee Didaa irraa fagaattee ammam isa yaaddee maaltu sitti dhagahame turtii achi turtes akkamitti ibsitaa sin jetta. Mee Didaa irraa fagaattee ammam yaaddee maaltu sitti dhagahame? Gaaffiin kun ana qofaaf moo akkam? Ani asitti gubadhee jaalala keetan yeroo tokko abjuudhaan ka'ee jechuudha halkan. Maal sitti? Nan gubadhee halkan namicha gubadhe. Saatti maalitti tole? Deemuun keessa sitti tole miti? Natti hin tolle bareedduu kiyya. Kunoo fuulli kasala na fakkaata nagartu fuulli kasala na fakkaata. Kasala si fakkaata. Si jalaa gubadhee bareedduu kiyya. Egaa ani Wadbachuudhaaf mana koo yaadeera. Isa yaadeera. Manni bakka fe'ee jira manni jechuudha. Bakki akkasii miti. Manni ofii fi manni hambaa tokko miti. Baay'ee si yaadee ture. Jechuun akkaataan itti deemee ati waan beektuuf
Imbe ka inni bakka sinif ibsuudhaaf isa yaadeera Ai gaaffii ishee amma gaaffii kana deebisuu qabda kaa'e. Akkam yaadeera baay'ee tulfaatee ture. Turban lama akkas xiqqoo darbeera baay'ee tulfaatee dhugaa dubbachuudhaaf. Garuu guyyaan hin dabarre hin jiru darbee. Wala garree gaama. Eshi ai baay'ee gaadha. Baay'ee namatti ulfaata. Anillee obboleewwan kiyya halkanii guyyaa abjuun nama raachaa jirte itaalee min jedha bakka. Namni jechuudha yeroo tokko wajjin. Namni guyyaadhaan abjuu laala. Ani osoo abjuudhani osoo rafeetii miti be. Osoo deemu abjuu yaada. Osoo deemu abjuudha si laala. Dhugaas hin jedhame. Inni biraa maalidha? Gaaffii shaggaadha. Gaaffii kana tanaan dura ibsamee jira. From YouTube gaaffii kara kudhanii kana nu gaafatte ay from maal intalati kana hundaa kan nu gaafattu maal rakkoon ke from YouTube jedhama. From YouTube bagana gaadhan dhuftan dhugaa hedduu takkan isin jaaladha itu bagana gaadhan deebite gaaffiin kiyya Oromiyaa keessa iddoo dhaloota keessanii eessa? Iddoo dhaloota keessanii eessa? Oromiyaa keessa iddoo dhaloota keessanii eessa? Ani iddoon dhaloonni kiyya asuma Mojo. Mojo karaa baadiyyaa xiqqoo karaa baadiyyaatti garuu Mojo yaamama. Ani karaa Mojo. Ani godina Shawaa Bahaa Ameerikaa godina Dallas keessatti dhaladhee Dallas San Francisco. Ani godina Shawaa Bahaa Gindabarattillee sin jedhu godina Shawaa Bahaa dugda bora karaa naannoo Baatoo kanatti dhaladhee dhaloonni kiyya jechuudha. Baatu yookaan immoo kara Zuwaay kana jechuudha. Kara Zuwaay jedhamu kanatti dhaladhee jechuudha. Kana inni lammaffaa amma Oromiyaa iddoo kan jirtudha. Oromiyaa kara naannoo Adaamaa kana jiraanne jechuudha obboleewwan kiyya. Hin beekan Oromoo beekan baay'inaan. Kanaafuu kara Adaamaa kana jiraanne jechuudha. Adaamaa guddoon yaa'u. Adaamaan xiqqoo guddoodha miti hin beekamte. Adaamaa jechuudha. Akkamitti wal bartanii yeroo duraatiif eenyutti gaaffii jaalalee dhiyeessee? Sila kun bilbilinaa dhabe. Anumatu dhiyeesse dhiirarraa bareedaa obboleewwan kee dhiirarraa bareedaa. Dubartiin osuma si jaalattu jechuudha. Osuma jechuu akka daa'imti jechuudha. Akka guddittu osoo si jaalattu jechuudha. Maal gooti? Sin gaafattu si jaaladhe. Halkanii gufu hin jettu. Gubadhe sin jettu. Impoonte jechuudha. Kostarreetti beekatiidha. Kostarreetti beekatiidha jechuudha. Dhugaa dubbachuudha anatu jaalala dhiyeessee fi halkanii guyyaa nan bilbilaa halkan keeto bareedduuti jaalala keetiin du'e maaloo waan yaadi yoo jedhee gaafa dhufaa jette. Lekkee ani ofii kiyyaafuu daa'ima ganaa barumsa Micoon uummata nageechiifee daa'ima kan ijoollee daa'ima kan beeknu daa'ima kara naannoo 9-8 umriin isaa 8 mitiire. Kana maasii kufachiisanii haadhatiin. Kanaafuu jaalala kan dhiyeesse eenyudha yeroo duraatiif anuma jechuudha obboleewwan kiyyaa kan bira gaaffii maana jalaa fedhee intalati. Gaaffiin dabarteen fakkaata. Ai from setii hojii argaa kee. Gadi bu'e. Ayyen. Eeshi yeroo duraatiif eenyutu gaaffii jaalalee dhiyeesse anumatu dhiyeesse. Inni shanaffaa ituun biyya Arabaa waggaa meeqa dalagde? Ani waggaa sadii hojjedhee dhufe. Waggaa sadii. Maaltu biyya Arabaa waggaa meeqa? Waggaa shanii dur meeqa waggaa shanii. Waggaa sadii miti waggaa sadii. Waggaa sadii hojjedhee egaa dhufe immoo ani waggaa shan guuteera. Waggaa shan guutee jirte jechuudha. Isin galee yoon? Waggaa 16 bokseen deemu. YouTube dalaguuf maaltu isin kakaasedha? Inni illee didaan adeemsa. Isa kana jechuudha yeroo dhiyoo keessatti Itaaliyaan kara YouTube makamte sanaan duratti galata isaafan kennaa eenyudha Beeki Show. Isatu wanta kana hundaa natti mee maaliif YouTube in hojjettee diditti beekti qalbii guddaa beektaa baay'ee sammuun kee sammuu
hin fudhatamne sammuu kee hin beektanaan jedhee kanaafu didittiin gadi bu'ee tallaale kaa gadi bu'ee tallaale qoosa tokko itti qoosa lafaa kee bakka beekii shoo kan jedhu hin kolfa bakka maano gubadde garaan alagaan jira jedhe bakka beekii shoo ay beekii qoosa beekii dhugaa galata argadhu beekittiin isatu na jajjabeessa YouTube akkam banu jechuudha galata guddaa argadhu baay'ee si kabaja obboleecha kiyya inni bira amma dalagaan keessan maaliif gaaffin akkana firoomsatiif yeroo tokko addaan baasi gaaffii akkana gabadhu argaa kee yeroo dhagaadha sidhaani amma dalagaan keessan namni osoo dalagin jiraata isini gale dalagaan kiyya maalidha dalagaan kiyya hojii ogummaa makaanikaati isheen illee dalagaa qabdi dalagaa ofii hojii dhuunfaatu hojjette jechuudha ingaa bakka dalagaa maqaan dalagaa jedhamu namni yoo hojjetu dalagaadha kana achitti didittiin awurooppilaanii oftii makiinaa kabbaad makiinaa oftii minamna kan omaa namaa hin godhu kana jechuudha erga wal fuutanii waggaa meeqa ittiin waggaa lama ittiin kaasirnaanis addaan jechuudha waggaa lama hin geenye garuu waggaa tokkoo fi wayii akka kara ji'a 8 waggaa lama anniversarii waggaa lama waggaa wal fuunee waggaa lama faafa shennee jiran kaayyoollee galannaa gahu ijaamtuu keessa seenne kino wal jaalanni kino wal bira nurraa bareedde kino calaqqisnee jirra jechuudha nurraa bareeda sinna agarta kanaafuu baay'een isin kabaja waggaa lama waggaa wal fuunee jechuudha obboleewwan kee isin lamaanuu jaalala waliif qabda jecha tokko qofaan nuuf ibsaa'e onneeti bareedduuti baay'een si jaaladha yookaan immoo jecha takkaanitti sin jaaladha bakka sin jaaladha sin jaaladha eeshi geeka eeshi itu shamarran biyya ambaa jiraniif dhaamsa maal qabda fakkeenyaaf dubartoonni biyya arabaa jirtan asii waggaa 3 achi jiraatte jechuun bu'aa bayyii adda addaa keessa dabartee tasgeeche badhaa rakkoo guddaadha mee qarshii isaanii wanni jechuun akkan ani ta'e akka namni tokko illee hin taane waan ani dabarse namni tokko illee akka dabarsu hin beeku jechuun hin barbaadu namni biraa akka rakkatu illee hin barbaadu garuu biyya ormaa xiqqoo hin ulfaata nan beeka waan keessa darbeefu tokkoffaa akkaataa qarshiitti qabattan tokkoffaa jechuudha lammaffaa immoo achi teessanii obsa qabaachuu qabdan amma biyyatti galtanii lafa Itoophiyaa keessa amma geessanitti isaan jara wajjiniin wal loluun qabdanii isaan seexana waan ta'aniifu waan isaan godhan hin beekamu kanaafuu obsa qabaachuu qabdanii fi akkaataa qarshiitti qabdan asitti biyya kanatti dhuftanii deebitanii akka deebitanii hin deemne qarshii keessan sirriitti qabachuu qabdanii jedhee yaada hojiin Itoophiyaa keessatti xiqqoo rakkisaa waan ta'eefu dirqama qarshiin nu barbaachisa qarshii immoo sirnaan qabachuu waan keessi keenya waan baay'ee fedha garuu waan hundaa waan jaallanne san hunda bitachuu hin qabu akka kootti jechuudha waan barbaadan san hunda bitannaan qarshiin keessan sin jala waan dhumuufu qarshii keessan seeraan qabadhaati biyya Itoophiyaa kottaati hojii ofii keessan banadhaa siniin jedha kana jechuudha faamiliilee yoo qarqaaruu barbaadanii Isla qarqaarina jedhu waan ani keessa darbeefu garuu qusadhaa qarshii qusadhaa walumaa galatti qarshii qusachuudhaan walumaa galatti obboleewwan kiyya anillee obsa qabaachuu qabdan amma biyyatti galtanitti obsa qabaachuu qabdan especially biyyo warreen biyya arabaa jirtan biyya Beirut akkasumas immoo Saudi Qatar walumaa galatti biyya arabaa keessa kan jirtan obboleewwan kiyya wantan tokkoon jechuu barbaada especially warreen biyya Beirut jirtan obboleetti wanti amma biiftuun bariitutti jechuudha isin hundu bakkuma jirtan obsaan eega rakkoon guddaa
isinirratti uumamaa jira. Naaw kana nan beekaa. Madaamii keessaniin wal loluu dandeessanii mindaan isin argattan madaamii keessanirraa dhabuu hin dandeessanii damoosni keessan jechuudha. Isa kana dhabuu hin dandeessanii bu'aa bayii adda addaa keessa rakkoo adda addaa keessa akka jirtan nan beekaa. Obboleewwan kiyya kan beeku qabdan boru jechuudha. Guyyaan haaraa hin dhufte. Boru wanti haaraan dhufuu danda'a waan ta'eef wanta hundaa obsaan dabarsaayii waaqatti gaddeebi'aa sammuu keessan kara waaqatti jijjiirate halkanii guyyaa waaqatti iyyadhaa. Abbaa fi haati teessan Itoophiyaa Oromiyaa keessa jirti. Garuu kan achi jiru waaqa tokkicha. Kasi gargaaru waaqa tokkicha waan ta'eef bakkuma jirtanitti sammuu keessan jijjiiraa obsa qabaadhaayi. In aarinaa hin lolinaa keessa hin aarsinaa hin cinqaminaa baay'een isin jaaladha. Inni biraa yoom cidha godhachuu feetanii? Isa egaa jenneerra egaa waaqni jedhe. Sifaan ayyuuti si gaafate kana yoom cidha godhachuu feetan jedha. Yoo rabbi jedhee obboleewwan kiyya isa maal jedhamu xirrii keessa jechuudha. Isa xirrii taasaasii darbee ta'u jechuudha. Kana xirrii keessatti jechuudha. 2014 keessatti goonaa yeroo san jechuun faafasheenna yoo fataayil isin hunduu hin dhufta yeroo san sargiidhan jechuudha. Taca maallaqna bakka. Isin hunduu koota warreen yuutuuborota kiyya ana hordoftan isin hunduu koota hin nyaannaa hin dhugnaa birrii ormaan barbaadu. Dafatiyya barbaada. Ani warqii laala hangurraa, hammormaa, hanlukaa. Aara kan nyaaraatu sifa kan nyaaraa kan funyaarii sifa kan nyaaraa asitti kan asirratti rarraatullee isin ifan ishiif namni. Giraamni tokko 3,000 seeneera yaadda inni. Maali ati gini argaan kee jechuun miidiyaan duubatti na gaafadhu waa'ee nan qaanessiisi. Warqii tokko yoo giraamii jechuudha birrii 3,000 ta'ee jira galanni waaqaa gal. Aara birriin funyaan keessa akkatti qabna. Si maracheeti. Waa'ee birrii dhala koo qabu birrii hin qabne. Inni gaaffii isa dhuma. Gaaffii isa dhuma ati gaaffii isa dhuma. Gaaffiin isa dhuma maal si takkaate obboleewwan kiyya. Biqiltuu jedhamti gaaffilee hin qabu osoo guyyaa tokkoof bashannanaa fi deemii jedhamte eessa deemtaa? Eenyu gaafatti biqiltuu? Gaaffilee hin qabu osoo guyyaa tokkoof bashannanaaf deemi jedhamte eessa deemta? Eessa faa bittin fantaashi jechuu barbaadda? Biyya amma naan ibsine biyya keessa. Ati qo'ee birrii abaakkanuu barbaaddaa? Birrii qisaasessuu barbaaddaa? Maali Ameerikaa kan jettu? Oromiyaan babbareedduun bakka baay'eetu jira. Dhugaa dubbachuudhaaf bakka tokkollee ani deemu jedhee yaadu waan jechuun eessa deemu naa wayyamee. Bakka kinoo halluun magariisaa jiru jechuudha. Kan ittiin nama bohaarsu. Eessa jiraarree? Bakka ani fakkaata karaa langannoo kana karaa hawaasa kana. Intottoo paarkii? Intottoo paarkii qal'aaniin bareedu jiru. Bosonni intottoodha. Baay'ee nama fataa nama godha. Isin hunduu yoo dhuftan kotteen keechan jechuudha. Fardaan deemtanii. Fardaan jechuudha. Fardi hin jira. Saakiliin hin jira. Motor saakiliin hin jira. Motor saakiliin jira. Motor saakiliin jira. Saakiliin jira. Bakka addis nameedha. Fardaa fi saakiliidha. Kana ituu fi obboleettiin kee osoo waliin deemanii tasuma osoo kufanii miidhamni isaanis qixuma ta'ee eenyuun dursitee kaastaa maayyuun gaaffii akkamii nama gaafatina. Kun ifaa. Siyaasa egaa. Ogoo kun ifaa. Sama gaa kaasata. Rabbi kun osumaan kaasamaa. Achiin booda jechuudha. Haati of danda'e kan hin jaan. Ka'ee of danda'e hin jaan. Obboleetti ka'ee of danda'e humna qabda. Si garuu jechuudha dafee nan kaasa jechuudha. Dammeeti. Eeshi wanti ati gonkuba akka si jalaa tuqamuun hin feene maal sadi himi? Tokko sitti ma sadi hin barbaadu. Maal? Tokkoffaa eenyudhaan gaafate? Ani garuu tokkoffaa anatu sitti maate achiin booda natti jechuudha. Tokkoffaa Itaaliyam jechuudha akka na jalaan tuqamne jechuudha gonkumaa hin barbaadu. Akka na jalaa hin tuqamne gonkumaa hin barbaadu. Abbaan na jalaa tuqame sun jechuudha
abbaan isaa bari ijoollee. Kottee san caccabseetu jechuudha. Naguma maanyaa fayyumaa hin jaan. Kanaafuu itaaleen akkana jala hin tuqamne. Inni lammaffaa haati tiyya haadha tiyya jechuudha. Gonkumaa nama biraatiin akkana jala hin arranfamne hin barbaadu. Haadha tiyya gonkumaa namni takka akkana jala hin tuqamne nan barbaada. Kana jechuudha. Didittiin kustarreetti asirratti haadha kiyya akka du'aatti hin jaalladhe dhugaa. Haadha tiyya lubbuu tiyya. Isheetu asin nagee. Kana inni sadaffaa immoo maallaa? Inni sadaffaa? Inni sadaffaa fakkeenyaaf feesbuukii fayyadamuu, intarneetii adda addaa fayyadamuu jechuudha. Dhiisi osoo naan jette gonkumaa hin dhiisu. Gonkumaa hin dhiisu. Intarneetiidhaan ijoolli intarneetii ani jechuudha akka du'aatti hin jaalladhu. Gonkumaa isheen dhiisii na wajjin jiraadhuuf naan jette jechuudha. Dura atuu intarneetii wajjin walitti araaramin hin jaalladhu. Araaramin jaalladhu. Kana. Ani sadi akkana jalaan tuqamne kanan jaaladhu. Isa tokkoffaa amantaa kiyya. Isa kirrii kiyya kana kuti namnaan jedhee nan jaaladhu. Tokkoffaa jechuudha. Lammaffaa isaallee namna jalaatu kun jaaladhu. Nama jalaatu kun jaaladhu. Sadaffaa biyya koo. Namni biyya koo arrabsullee hin jaaladhu. Jechuun nama Itoophiyaa arrabsu hin jaaladhu. Galatoomii. Biyyuma ati itti dhalatte kee. Biyyuma Itoophiyaas ta'ee Oromiyaas ta'ee namni biyyatti waan itti jiraachaa jiru kanatti biyya kana nama arrabsu hin jaaladhu. Kana jalaatti osoo tuquu baatan dissee. Ani immoo tokkotti ida'u kaayi. Ani lammiin kee lammii Itoophiyaa miti. Tokkoffaa nama isa na jalaa tuqu nan jibbaa. Specially immoo jechuudha. Saba kiyya jechuudha. Nama nana tuqu saba kiyya. Ani Oromoo saba kiyyaan jechuudha. Namni ati maanyaa ani nan jibba. Didittiin saba Oromoo taate jechuudha. Sabni kee akkana walajaanka. Didittiin aaraan gubattee jechuudha. Dumbulloo jechuudha. Kostarra dheetan isinittuma. Isinii galee saba kiyya namni tuqu jechuudha. Namni kiyya namni Itoophiyaa namni tuqu jechuudha. Didittii yeroo san ga'e jechuudha. Isinin nyaadhe jechuudha. Jedheetan isa wannu jechuudha. Isin ga'e. Daqiiqaan na deemaa. Waan ati osoo ituun balleessite dhiifamaa hin goone yoo jiraate maal? Osoo balleessee. Osoo ati jechuudha balleessaa tokko balleessite wanta ati dhiifama hin goone. Ana mosi. Tokkoffaa hin qayya atillee hin jijjiirte. Atis. Gaaffiin kun gaaffii ulfaata dhugaa. Osoo dubartii biraa waliin deemee jechuun dubartii biraa yoo waliin deemee. Waliin deeme moo akkam? Akkam waliin deemee silaa deemte maal yoo bule. Dhiifaman godhuuf. Yoon bule. Jechuun bakka gaarlifreendi biraa yoon qabe jechuun si duubatti. Inni kun ifaan ifaabe. Didittiin badde yeroo san bakkaabe. Sirriitti ati deebiin kee sirrii. Rabbi hinoo. Dhiifaman godhuuf dhugaa dubbachuudhaaf keessi koo waan baay'ee aaruuf. Hin danda'ullee. Bareedduuti. Ani kanaaf ani waaqatti bulle ijoolleen. Waaqatti bulla wanna takka dubartii biraan barbaadnu. Wanna isin jettu agartee. Wanna isin jettu argitanii. Dubartii dhiira didattiin hidhamtee jirti. Hidhamee tan jira bakka. Hidhame. Kana biraan deemu. Qaada hidhame. Eeshi galatoomii gaaffiin inni biraa immoo baga nagaan dhuftan isin dhaggeeffachuuf qophiidha. Dhugaa ani gaaffii tokko qofan qabaa. Itaalem torban darbe maaliif si gattee Finfinnee deemte gaaffiin koo kanu? Gaaffii kana deebii kana baay'ee gad deddeebisnee jira. Viidiyoolee irratti hojjedheen jira. Garuu qormaata tokko kan deemi jechuun hojiidhaaf garuu qormaata qabaa hojii sun.
Egaa yoon dorgomee darbee achitti seenuu koonaafuu garuu garaadha. Hin xumurre deebi'ee deemuullee danda'a. Kanaafuu kanaaf hin deeme. Amma finneetti kanuma sirrii jettee hojii tokkoof deemtee Finfinnee kanaaf deemte obboleewwan kiyyaa gaaffiin keenya har'a asumarratti xumurree jirra kaaba isin hunduu bakkuma jirtanitti viidiyoo kanaan akka itti bashannantan ni yaada garuu obboleewwan kiyya akkuma seentaniin jechuudha callistanii ta'u viidiyoo zawwettanii seenina laayikii godhaa mitiira laayikii godhaati eebbifama abarre barbaadani abarre barbaadani singa like yongone jechuudha abarre hama nan qoosee dhifamali egaa kabajamtoota hordoftoota Didaatiyuu baay'ee isin jaalanna baay'ee isin kabaja dhugaa viidiyoo kanaan akka itti bashannantan baay'ee abdiin qaba isheen illee dhuftee jirti garuu Franki boru yoo rabbi boru maal jechuudha Franki mish Oma gochuun danda'u. Prankiin qophaa'ee tokko hin jira jechuun barbaade wannoodha iccitiidha waan ta'eef prankiin qophaa'ee tokko hin jira. Har'a nan aarse prankii tokko ishee irratti hojjedhee jechuudha. Qophaa'ee jira viidiyoo kana boru nan gadhiisa yookaan iftaan nan gadhiisa. Baay'een isin jaaladha baay'een isin kabaja obboleewwan kiyya. Wanna ta'e dinkaa torban gaarii haa ta'u. Torban gaarii haa ta'u. Halkan gaarii isin haa ta'u. Egaa kabajamtoota keenya nagaan naa bulaadha baay'ee isin jaaladha. Horaa bulaa isin jira subscribe gochaa ta'u nu cinaa dhaabbadhaan jajjabeessaa obboleewwan kiyyaa nagaan jedhaa gaaffii biraa hin qabu. Yoo yaa ciao. Amma wal agarruutti. Nagaan. Ta'a. Ta'a.